أنا كمان جرب بيت مو إيش جرب بيت أسمع كان جرب كتير جرب باسو أسمع تيادا جرب بيسا باسو اسمه تيادا إن اللي يودو اللي سلافه هادرو برجرا رامو رديجا خلاص كان لبون ما يادي ملأ قلت إني دوي يعني جالس بس إني تكيرت إني سديوت فيجس ديوت وان تحت أنا ولي كبي مدار بوري قلت هو بيجا كاي ولا كذي رتنا خالد هذا كذا يدو يا ربي غير يا مال مريرة غير ما مقبل أجيب ما يرى تيجي رارما سلا لا نماتك إيجان إيه بولتي جارت لقي أن تيجي جمعتنا داك باي سي توجي بريء سي توجي نجار تانجنا أم جابر بلا ربي سامي راقبو سهنا تيجي اسمه إنترا أما أنت لديك تكلم منو أنت لما تجي ربي تنتراف قولي أما ديبي أنت لما أما زمان تدقيت ولا دي فما دوان ما دقيت في بيقون جيسي أسرت تلكون وتلين داينة نكجافي سين دوي تسدوا دي فراتا وجرا يتيون ديبني إنه كانوا أسيغات لكن ساولي روتين مذابة جافتي دبنا ما عندنا هنا والله يا ربي تيجي مريضو ويا ربي جدو بخومتي هيراري مالي بقولنا ما جدتي وما هيراروتي يوم فرات ليسيو هيرارو بيساقن فرات ليسيو دلتا إسا جيو يا في كرام وانا من دندول للا ويا بلاي سيفي ها يا ربي تيجي دورو ربي وبلايين في ما ليسا نسياسة شبانا والله يا ربي يا والله دين كمين يا ربي زمور دنيا هيريات أنا عمال الوان أنا فكرت إنه ما قد كيف نجري ياري أين ما تهم ما زيارة خير أين جساني السلام عليكم وعليكم السلام ما نويته ما ننجر خطر دفتر ما هاي ويا ربي لجي الحمد لله ما أكمل نجي عن دفتر ما ها ما تيجي يا أبو مالك ما تعرف رفوز الجيران ما أنت يا أبو هلال كالمولين بين سني خم كان ما بدي غنيا أنا خام كان هلال سيون كان أنا ما يود أنا ما كنت تراب قولي أران ولا كي جدامي مين مالك قول ولا تكررت يعني تكررت دوباره क्या करना फोन नंबर ما أدري أنا قرني دوم جام وني أقدر تاكر نهار سجرو अब देखिए क्यों याद है सर لكن तू अपलेस का या कभी चीज याद नहीं मैं अपलेस ही खाने जम्मा तो लोग पर खाने पर राउंड नहीं एक बार गावती पर वो बात ही मेरा भी आएगा गावती प्रोफेसर पे आते हैं सबर तीन दिए भी नहीं और तो करते सबर दीवे करते वाले कुत्ता करते थे आपको वो गिराते साह याद तो इधर Baraka sinjenne. आइए Namni kuni akka faletti illee yoo narraa fagaate mee ati beektaa mee obboleessa keessa dhaabiti yaadi wanta kamee obboleessi ta'e yoo taate yaadi mee namni kun amma qomna kiyya qonni irratti ajaa'ibu jiru jee firaamureen hin darbatan jee hin danda'u bara. Ofii ajaa'u firaamureen darbanii turama akkasitti akkam gootana yommuu galee yoo barbaadde moo Duuba asumaan itti yaada kaayyoon itti gaane kamitti nyaadee dhugan. akkam gara moo itti yaadde mata gurguratu Ati ajaa'iba qabdaa humna irraa yaachine Ana naannoo meeraa kana gubbatti. Yoo gartee isan gartee ijaan bakka jiru gartee isan fiddee dheeyistee gartee waan san gartee waan takka takka waan dandeessu bira dhaabbattee gartee isan akka rakkoota keessa baaf goote yoo taate malee. Maaliif dheeyse deengatti asii dhaqeetiin intala sanii bisaa walitti araarsitiin intalti mataan abasheessu. Arraayyee egaa guyyaa sanichi deeme citti deebine maaliif godhayyee nama manatti giseetti dheeysu sirraa hin kafaladheetti sidooti. Innillee deengatti kun ollee asii dhaqee giseen asirra laalu ummaa addunyaan guutuun isuma dubbatti. Asii dhaqee kuroochitti wallee isii dheekaate namatti bitti taate maalitti hin beekame mataa adda banteessa mee akkamiin godha ayyee gisee sana mee akkamiin godha ittuma yaadee kaangee inni takkaa gabriela baggaluu yoo gabriela galee barduu eejeetiin firaataa miira hin jiru. Yaa namni tokko dhageessa waan gartee namatti gartee waan gartee si duubachi fagoolaa tokko itti yaadde waan irra du'uun dandeenye takka yoo itti yaadde sooma laachiftu isa san gartee barbaaddee yookaan yeroo gartee qabdee fiddee gartee formaata goote haala dandeesse malee halas gaafa kana akka saboota daldee dhiisa haa talamaan tokko nama talaata isuma fiyyaame ittiin dhageessi kiini. Isaan dhabee haayisa sanii dhabee bareessa sanii mi'a isatti fiyyaame dhabee isuma sanii. Amma duuba kam jettee akkam yaanna bara akkasii jenne bara ati wanni siin galiin ni jira wanni siin galiin takkaan siin himee dhagee nama keeka hojii dhalattee miti
hawajji dhalatti dhuumuuf kafarummaa waliin qabdanii miti nama beekti tokko rakkoodhaan ni feeta. Iyyaattu namni beekti tokko rakkoo irra iyyuu gara. Ilmoo namaa kuttee rakkoon hin faran laakiin tuba obboleessa kee Orang ini sama obboleessa akka namaati yoo obboleessa akka namaati. Obboleessa akka namaa bara obboleessa akka namaa ta'uu manaa taatee abbaa qabatee hidhateetti hormooni. Silaan dhiiratee jettee waxxaree qabee ni duumessa. Ammaa sanii. Deengatti dhuftee guyyaan sirrii dhufsan maa namatti amartee qabdeen amma eeganni duuba nama fayyaa jiraa qabu intala sana jala deemu jira nama fayyaa jiraa qabu intala sana jala gattaa ijee kadhachuu jiru. Nama fayyaa jiraa qabu kan godhatu akkam godhu. Bara amma du'e beekamoo ni jira beekamoo. Ilmoo ijee namni astagfirullah ilaahi yaa rabbi hiyyeeyyaa jaarsa namaa tillee tasgabbii nama naqaafumaa laasa. Seeqaa kiseen gabbee ol deebi'e mataa kana buutee ol teessee waan kana yaadda. Saduu mee ani kan godhu sannaa minni kun namalee qabu naaf rabbi malee bakka kanarraa qabu. Yaa rabbi malee qabu miti yaadni akkamittiin qabaamaatti yaadi qabitti dhiyeessi. Dhiyeessa kana akka inni sarraa godhi malee as teessetti yaadni. Amma akkas faayaa dinaan hin jiin akkas faayaa dinaan hin jiin. Ilmoo isaatiif ijaartii isaa sanirraa maraatu jiraame gartee miti saanuma garamaan itti yaadu malee isamma akkaan godhu hin qabu. Isamma qabii akkaan godhu hin qabu. Daahanii numa deemu. Akka baran godhan numa deemu. Namni bara silaa du'e jechuun isaa du'a bara afaan namaa keessatti illee harka namaatti illee hayyee tan akkam godhina jette maraata moo fayya. Halas isa maka godhu. Waan natti hima. Barsi namni tokko yoo ni fi yaada jiraate namni yaada kana odoo ni bee wallaahi abbaan kiyya sun dhufee natti haasee akka ani tasgabbaan qabu maaliif obboleessaa wajjin aladde inni kun bara obboleessaa wajjin aladde. Namni obboleessaa. Akkuma obboleessaa qabdi filan obboleessaa qabda. Ati sila namni nama tasgabbeeffinaan tabiraan na gubbanaa sun. Isa as dhiyaatee akka inni gartee si dhiyaatee ati isa kana gartee rakkoo kanarraa gartee walaba gootu anaas jechuudha. Kanaatti itti yaaddee ilaaltee mataa bira hin galchin. Sila akkana osoo kana itti yaadu dhaftee dhiiftee irraa gartee naan gaattee mee akkam goona akkamittiin ifi deebisa akkamittiin qabee yaa'ee kana keessaa baasa akkamittiin isa kana karaa nagaa irratti deebisa jettee osoo nama itti hasan. Badal gartee yaaddee itti mataa koo barreessu. Laakiin ammoo waan ta'uu dhiisi. Yaa barbaade beer kan keessu akkaan jaalladhee isa bira isa jibbuun hin taatu saniifuu isaas sannaas wajjin barbaade akka inni gartee jala deemee bakka gartee dhaabbate jala dhaabbadhee qabeessa deebisee akkasitti atis dubbattee anis wajjin akkasitti gorsinee akkasitti karaa waliin deddeebifna. Barturaan galgalaa ganama bira dhufeetti waan inni keessa hunda qubaa qaba. Ammaan tan akka gaafa sanii na biraa deebi. Immoo isa asirratti namaan waan nama haasa'u kana arkuu malee ni agarra. Hayyee mee lubbu abbar silaa lubbuu sana inni kuteera naa yaada. Amma isa laamee Facebook irratti. Harka kan namni galii gaxoof akkamiin godhame isitti itti dhaqa gaadachi seenaa itti bara itti dhaqu samii bee itti dhaqu kamitti itti dhaqa isa beekee itti dhaqa. Yoom kan seenaa Facebook irratti? Wayyaa rabbii hayyee yaa beekoonti yaa wallaahi biyyaa kanaa ta'u mataan gara nagaleetti yaa bulu. Warra isa shee godhee isa ofiisin jala seenii barreessi gaafa dhufa. Eessi jiraa eessa dhahamee iji gaafa dhufa. Maaliif gaafa takkaa firmaayisii santu godhi isaa firmaayisiitti malee namni firmaayisii beekuu walitti dhaqe xiyyaafes ta'e isaa jala kutuudha dhiyoo sana akkasittiin isaa itti dhaqee isaa achitti dhaamee deebi'ee odoon waan takka waqqabne oduun boodii takka argin intala namaatti ilaale jeeti. Isa duuba isaa wajjin isa jalaan kutamu akkamiin ta'a firmaayisaa tafanii isa galbeessu. Isa kottu fedhu fira isaa fedhu fireessi haa ta'u jala seenii barreessii gaafadhu aan namni jala deemee baasu. Honooti hojjaanis yaammatanii rasiidanii kan gootaa jiru. Waan takka san anaaf xillisu. Min baasaa ati akkas godhu. Wayyaa rabbii xiyya mata biraatu na jirti mata biraatu na naqina illee nammaan tan ittiin dhaqeetteeti waa yaada biraatiin. Waa yaada miti wallaahi achiin itti dhaqaa uummatuma sana jechuun yaada miti. Yeroo kan godhu du'e beektamoo dhahamee manaa kanaa jira beektamoo eessi jira beekta. Asuma hanga rabbi baasuuf asumatti itti yaada. Hanga rabbi isa baasuuf asumaan itti yaada. Inillee yoo du'ellee silaafuu haa duruu gargaraa raamuu raddee gaafata. Lubbuun nama yaaddi malee. Gartee inni du'ee yaanis ijaarsa keessatti takka gartee inni si deebuutti fayyees deebuutti waan itti hojjan wali qabii mataa wal guuri gartee hodhichaa akka irraa jirutti nama taate. Akkas eegu. Anu hamma giseen ol deemu ijoolleen akkana tabbilees tokko kana dhahamee jechuudhaan dhagee. Bakka inni gartee dhahamee malee isaanis irraa gartee bakka itti dhahame isaanis hin beekani. Ati irraa gartee moo yoon gartee miidiyaa irratti
yaa bubar namni jechuun ban namni maraataanu saayiban dhabuu dhageessisa maraa bara bisilaa maraataanu saayiban dhabu inni immoo beeka saayibni ta'e tokko yoo niitu waan namni siinjii takka wani sun badii akkanaati waan akkanaati lagooratu siinjiiti waan san diddee namni saayibummaaf siddee haasuu jiru ati namarraa hoba deemta inni akkas maraataallee maraataa kan isa kutusan garteemi namarraa hoba deemaa namni ixa isaa quba qabu jiru jimaa sanuu maraataan jimaa nama qabaa jimaa qabatee sun eegatii inuma haa bakkuma san nauma dha'uu qofa haartii wallee nu hodhna gaafa turaa waan ta'eef biyya haartii nauma dha'uu malee namni isa dha'uu malee faayidaan takka jirtu an waasu nama an biyya hollaa bitaa jirni fuudhee deddeebisee isaa yaa uumaan ittiin beekaa nadhiisi yaa silaawun iraarti silaawun oolamu silaawun gini fiyyee banama jiru tokko numa iraartaa biyya ni maraatee kubacaasee shaararri iraatillee numa maraattaa numa iraartaa garuu nama duyyee qabrii galee tokko fuula rabbi jiraatitti iraartaa duubo sila akkasitti du'ee fuula rabbi san gale rabbii xiyyaani alhamdulillah rabbi jannata naana gijaajuu haa jannata namni durriitti du'aami amma duuba maraata akkamitti karaarra jiraatu akkamiin godhan Wanni gartee kanatti maraatee gartee inni kana walitti fiiguuf ilmumaa fi jaartumaa achi kana maraatee gartee kana walitti fiiguuf san gartee isaas naatti barbaadee jaartii amma yoo jaartummaan sunuu mul'atte yoo ifumaafuu jala teesse bar duraan jaartii isaa san jibbinee yaabuu jaartii ta'e kan namni si hojii jiraatu innumaatu hojii jiraatu namni kun nama malee jiraatu namaa hojii jiraachuu hin dandeessu kana jaartii tanaa wajjin ilmoo takkaa miti ilmoo meeqaa namni namuma guddifata jennee beektaa nutti duraan akkasitti hanga sanitti hojii amma jaartuma isaa nuti deebi'eetuma mana kophaa san nurraa jiraatee nagaumaan jaartii isaatti hojii jiraannaan hanganaa wallaahi nageenya walitti deebinaan Halumaan nanti. Salam karab isi bufadeen hin fuula tu hari dulu. Kalau nggak disjarti lah anak pakai sih gitu bahasa kerja. Ni jarti masalah yo agar timnya bahas yo ati jarti bab wallahi islam kaya tu yang ada butuh yo sar sigalemu. Isa na tu kerja julle sabang ya tele me kerja surah salah jangan ngerti kalian jangan tukun dia itu. Jangan kerja berbadi ibarat divisa. Insyaallah orang tahu narat di sini. Orang jadi nanti mata cuaca Kristus enggak tu narat di sana mula. Nampak juga lah itu bos saya itu seberang kita jadi saat bisa insyaallah मैं यार मसलू अकेले तो बन जाते हैं तो ना तो ये मोरा ने बम बर्बाद aku lucu यार ये oh ya kali wallahi ini यार तुम sana करते में यार तुम sana जो दिन दीजिए तुम मालक आने लेबर नमनीरा गोदाम पर से ने मालक आने जैसे मन तीर इडू दिन दे냐 ना bahasa मालक ना bahasa ना di sini emang tanah kai fra lecena Allah kuma ina bani to mana ya rabbi jana ragot ya rabbi ban mun ma kana rabbi islam so go so badani baki ya ta kana bidi abba mun ya wallahi rare barkizi ya makkan halu khon lubbu so kana wadi si khalas braqoti fi raqobat ay rad nagoti ba khalas di sini soal jadi ko teras tu radis arafi baru masih tanya ini bahasa orang bahasa insyaallah rabbi siala fuzo يعني حكمت عايز ما يندو قال ملي يا ما انت ما خير ابتا هي تيرا تقدير باتي يا ربي يا رب بركة ما كانوا قلتوا بجد تفسد اللوم نتكين يا ربي يا تمشي وصلنا رافلك تري ان شاء الله ربي سيعرف يا ابوي